Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu har'as qophii keenyaa akkuma itti fufetti jira. Walirraa turuu keenyaaf dhiifama isiniin jecha yeroon nu fuudhamu wanti ta'eef booda hafne. Har'a chaaptarii dhumaa biizines loo irraa kan isiniif qabannee dhufnee jirra. Isa kana mee waliin haa ilaallu. Eegaluun dura namoonni chaanalii keenyaaf haarii taatan subscribe akkasuma miseensi keenya akkasumatti like godhuudhaan nu jajjabeessaa. Jajjabinni keessan waan biraatti akka hojjennuuf nu kakaasa waan ta'eef. Okay, chapter for laws of agency kajoo kanarra haa eegallu. Laws of agency jechuun agency seeraatiin akkamitti akka seeraan bakka bu'amu akkamitti akka agent ta'u kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay, definitions of contracts of agency raha eeglu. You can laws of agency mali khajulalla. According to article 2199 of the Civil Code, agency is a contract whereby a person, the agent, agree with another person, the principal, to represent him and to perform on his behalf one or several legally binding acts. Akka seera siviilii diidamii akka 99tti ejensiin waliigaltee namni tokko bakka bu'aan nama biraa bakka buusaa waliin jechuun piriinsipaala wajjin bakka bu'ee isa bakka bu'ee gocha seera ta'een bakka bu'ee raawwatu irratti kan waliigaludha jechuudha. Definition contract of agency jechuun nama wanta takka bakka bu'e piriinsipaali bakka buusaan bakka buusee jechuudha. Piriinsipaal jechuun muummee yookaan bakka buusaa jechuudha. Bakka buusaan bakka buusee inni kun karaa legally binding act godhuudha jechuudha. Karaa seera ta'een yookaan hojjetu ta'een contract of agency keessatti hojjechuu isaa kan beeknu ta'a jechuudha. The purpose of appointing an agent is to deal with third party via means of an intermediary. Kaayyoon bakka bu'aa muuduu karaa giddu galeessaatiin qaama sadaffaa waliin hojjechuudha. Kaayyoon agentii san bakka buusuudha. Karaa giddu galeessa ta'een isaan lama jidduudhaan qaama sadaffaa ta'ee kan waliin hojjetudha jechuudha. Okay, the following are party to certain agent relationships. Isaan armaan gadiiwwan gareewwan hariiroo agentii waliin qabanidha. Agentii kana namni waliin qabu harka sadiin kanaatu kan waliin agentii keessatti relation qabudha jechuudha. Inni jalqaba the person represented nama bakka buuse yookaan the principal bakka buusaa jedhama jechuudha. Inni kun relation agentii wajji qaba. And the representative bakka bu'aa jechuun is the agent. Muummee bakka bu'ee qaama saniif hojjetu. Relation agency wajji kan qabu jechuudha. Inni sadaffaa the person with whom the agent concludes the external contract the third parties. Inni sadaffaa namni bakka bu'aan waliigaltee alaa waliin raawwatu qaama sadaffaa jedhama jechuudha. Waliigaltee namni tokko nama alaati wajjin raawwatu qaama sadaffaa kan jedhamu kunis agencyidha jechuudha. Agencyin haala kanaan sadiin kanarratti relation kan qabu ta'a jechuudha. Okay, the needs for agency barbaachisummaa isaa haa ilaallu mee amma barbaachisummaa agency jechuudha. Okay, the followings are the major rationalities that triggered as the need for representative by another persons. Sababoonni gurguddoon barbaachisummaa bakka bu'ummaa nama biraatiin kakaasan kanneen armaan gadii kana. Wanni inni barbaachisu yookaan wanni ittiin nama kakaasu barbaachisummaa isaatiif inni jalqabaa it helps to overcome limitation constraint of time and places. Inni jalqabaa daangeeffama daangaa yeroo fi bakka irra aanuuf si gargaara jechuudha. Akka yeroon keetii fi iddoon kee akka daangeeffamu akka yeroon si duraa hin gubannetti kan siif irra aanu yookaan kan siin gargaaru agency jennaan jechuudha.
Inni kaan it helps to overcome lack of business knowledge or experiences. Inni kunis hanqina beekumsaa yookaan muuxannoo daldalaa irraa aanuuf si gargaara. Hanqina beekumsaa yookaan qabaate ejensiin kan sirraa siif hojjetu ta'uu danda'a. Akkasuma muuxannoo daldalaa irratti yookaan dhabdu ta'e muuxannoo daldalaa saniif ejentiin kan siif irraa aanu ta'a jechuudha. Okay. Inni sadaffaatis it is tool to overcome the pitfall of incapability. Meeshaalee kiyyoo dandeettii dhabuu irraa aanuudhaaf si gargaara ammas. Jechuun nama dandeettii ejensii ta'uu hin dandeenye ta'uu hin qabne nama akka minor disabled and the source namoota fayyaa sammuu hin qabne akkasuma namoota qaamaan hir'uu ta'anii fi kanneen kunis bakka bu'ummaadhaan akka si dura akka dhabamu akka hin taaneef akka wanti ati hojjettu sun si dura block si dura hin taaneef bakka siif bu'amaaf jechuudha. Inni kaanis it is very natures of artificial persons. Maalummaa ammas namtolchi yookaan artificial yookaan organization dhaabbataaf ta'uu isaati ammas. Barbaachisummaan isaa dhaabbata kanaaf bakka bu'ee namni hojjete siif barbaachisaa ta'uu isaa asirratti beekuu qabna jechuudha. Dhaabbanni tokko ofuma isaatiif dhaabbata ta'ee hin hojjetu. Maal barbaada? Signatures man nama ilma namaa ta'e kan artificial or company or organization isiniif bakka bu'ee hojjetu barbaachisaa jechuudha. Inni kaan source of agency. Agency'n kun maddi isaa eessa? Eessarraa dhufa? Maddi isaa eessarraa ka eegalu akka ta'u asirratti ka ilaallu ta'a jechuudha. Okay, the representative capacity to act on behalf of another person may emanate from the following basic resources. Dandeettii bakka bu'ummaa namni biraa bakka bu'ee hojjechuu maddoota bu'uuraa isaan armaan gadii kana qabaachuu. Namni biraa siif bakka bu'uudhaaf maddii isaa eessarraa akka eegaluu qabu isaan as gadii sadeen kana ka ilaallu ta'a jechuudha. The first, the laws. Labsii yookaan seera. Seerri kun article 279 civil code irratti akka jedhutti this is the case where the law appoint an agent to act on behalf of another person for reason like the protection of the principle that may otherwise be at stake of she or he act by himself or herself. Seerri kunis seerri bakka bu'aa namni biraa bakka bu'ee akka hojjetu kan muudu sababoota akka eegumsa piriinsipaaliin ofii isaatii yoo hojjete haala biraatiin balaadhaaf saaxilamuu danda'uu fi akka balaadhaaf saaxilamuu danda'uuf irraa kan qabu it is the law jennaan. Inni kun kan irraa eeguudha jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaan tokko si biratti ati bakka bu'ummaadhaan namatti kennite namni sun siif galchuudhaaf yoo kan si dhabu ta'e akka seeratti seerri maal jedha? It is the relation between parent and their children are earn or give their equipments. Meeshaalee ati fuute san namni itti kennite san yoo kan si dhabu ta'e dirqama abbichi sun galchuudhaaf faamilii kee yookaan ilmaan kee kan gurguddaa ta'anitti maajoorii ta'an irratti siif galchuus mirga qaba jechuudha. Maaliif akka seerri kaayetti namni tokko akkamitti eenyuuf akka bu'u seera jalatti waan barreeffame maddi jalqabaa hayyama keetiin alattis akka seeratti namtichi sun siif hojjetu ta'e itti gaafatamummaa isaa bahee jira jechuudha. Maddi ejensii tokko isa kanaa jechuudha. Examples: in case principal is declared incapability by law and the case of agency of necessary representation by the natural person to perform the day-to-day activity of artificial person typically. Fakkeenyaaf yoo piriinsippaalii yookaan bakka buusaan seeraan dandeettii akka hin qabne ibsame haala ejensiin barbaachisaa ta'e hojii guyyaa guyyaan
nam artificial isaa yookaan organization isaa raawwachuuf namoota uumamaa nature maanii bakka bu'uun waanuma jirudha jechuudha. Akka seeratti jechuudha. Namni kun eega kaampaanii isaa yookaan dhaabbata isaa dandeettiidhaan bulchuu yookaan hojjechuu dadhabe artificial person sanii jechuudha. Dirqama artificial person san eenyutu bakka bu'ee hojjechuu danda'a? It is natural persons for artificial persons. Isa kanaaf natural person akka seeratti artificial person keessatti natural person hojjechuu akka qabu qahimeedha jechuudha. The seconds are the contracts. Waliigaltee yookaan contract ennaani inni kun refers to article 2266 of the civil code irratti barreeffame. The basic source of agency is a contract. This is a relationship created between the agent and the principal based on their genuine contractual engagements. Genuine contractual engagements. Contract kan jechuun maddi bu'uuraa agency waliigalteedha. Maddi bu'uuraa agencyidha contract ta'uu isaati. Kun hariiroo bakka bu'aa fi pirinsipaalii yookaan bakka buusaa jidduutti waliigaltee dhugaa isaanii irratti jiinias irratti hundaa'uudhaan uumamudha jechuudha. Contract jechuun. Contract jechuun ammas the primary source of agency. Bakka bu'aa madda bakka bu'ummaa jalqabaa it is the primary ta'uu isaa beekuu qabna jechuudha. The thirds are decisions of the courts. Murtii mana murtiiti. Refers to 253 up to 56 of the civil codes of Ethiopia. This is the institution where the authority to do an act or act of the certain kinds on behalf of another emanate from the decisions of the courts known as curators. Inni sadaffaa murtii mana murtiiti. Akka seera Itoophiyaatti akka keewwata asirratti kaayametti haala aangoo gocha yookaan gosa murtaa'ee tokko bakka bu'ee hojjechuudhaaf kennamu. Bakka bu'ee wanta tokko hojjechuudhaaf kan kennamu mana murtii yookaan curators jedhamuun kan muudamudha jechuudha. Curators jechuun amma bakka sanatti wanta tokko ati biyya alaa teessee bakka bu'ummaadhaan hojjechiisuudhaaf yookaan siif mijatu didate yookaan mana tokko gurguruudhaaf biyya alaa jiraattee ati biyya keessatti gurguruudhaaf kan bakka siif bu'ee hojjechuu danda'us decisions of the courtidhaanis ni danda'ama jechuudha. Inni kunis madda bakka bu'ummaatiin kan bakka siif bu'uudha jechuudha. Inni kun yeroo decisions of courtiin kun benefitiidhaaf yookaan profitiidhaaf kan hojjetu mitiidha jechuudha. Inni kun murtii mana murtiitiin akka seerri kaayetti siif hojjetee kan agent siif ta'u decisions of the courtidha jechuudha. Inni itti types of agency. Agency'n kun gosoota akkam qaba? Gosoonni inni qabu isa as jalatti ilaallu these are general and special types of agency qaba jechuudha. Agency waliigalaatii fi agency addaa jedhameeti ilaalama jechuudha. Agency waliigalaa kana haa ilaalume. The general agency is institution where the agent is vested with the power of deal with all the affairs of principals of the particular type or in a particular place. Agency waliigalaa jechuun haala bakka bu'aan dhimmoota muummee yookaan bakka buusaa gosa murtaa'ee yookaan bakka murtaa'e tokko hunda ilaaluuf aangoo itti kenname. All affairs of the principals. Bakka bu'ummaa hunda irratti bakka buusaan bakka kaayisan hojjechuudhaaf kan ittiin fayyadamnu general agency keessatti yookaan ramadamne ta'edha jechuudha. Bakka hunda kan ilaallatu ta'a jechuudha. Isa kana jechuun fakkeenyaaf kaampaanii tokko keessatti kaampaanii kana akka bakka buutu jedhee yookaan siif kennu ta'e kaampaanii kana liqii namni biraa irraa qabu kennuurraa eegalee haga liqii ati kaampaaniin kun namarraa qabu fuudhutti si ilaallata jechuudha. It is general waan ta'eef generaalii waan tokkichaa irratti general ta'uu beekuu qabda jechuudha. Okay. Such agents are only authorized to perform act is called act of management on behalf of the principals.
General agentii kana keessatti ergamtoonni akkasii gochoota gocha bulchiinsaa jedhaman bakka bu'ummaa pirinsipaalii qofaan raawwachuuf hayyamameera. Pirinsipaliin waan raawwatu hunda isinis raawwachuudhaaf hayyamamoo ta'uu beekuu qabna jechuudha. Fakkeenyota armaan gadii kana general agency kan ilaaludha. Inni jalqaba the acts of done for the maintenance of preservations of properties. Inni jalqaba gochoota qabeenyaa kunuunsuuf yookiin kunuunsuuf raawwachuu. Inni kun qabeenya inni sitti kenne akka keetitti eegdee kunuunsuu qabda jechuudha. Akka inni eegutti suphu bakka inni cabetti suphu bakka inni gad bu'iinsa agarsiisetti hojjechuu. Bakka inni kunuunsa barbaadutti kunuunsuun general agentiidhaaf bakka bu'eef dirqama hojjechuu qaba jechuudha. Inni itti aanu it is leased for terms not exceeding 3 years. Inni kun ammaas aangoo qabeenya mana kireessuu danda'uuti. Haga waggaa 3 akka hin caalletti. Waggaa 3 haga hin caalletti mana kiraa akka feetitti akka bakka bu'ummaa keetitti kireessitee galii irraa guuruudhaaf mirga guutuu qabda jechuudha. Innis itti aanussa the collections of debts that are matured. Liqii yeroon galfamuuf dhiyaate tokko walitti qabu qabda. Liqii yookaan namni dhaabbanni san irraa qabu kan ta'u akka reefu jennetti liqii yoo dhaabni tokko kan irraa qabu ta'e ati deemtee irraa fuudhuudhaaf general agency'n mirga qaba jechuudha. Akkasuma ammaas the discharges of debts. Akkasuma liqii namni irraa qabu irraa kafaluudhaafis general agency'n kun dirqama qaba jechuudha. Liqii yoo dhaabbanni san irraa kan qaban ta'e kan kafalu isuma jechuudha. And the fourth, the 5 C's are the investments of incomes. Galii investimentiidhaaf galchuuti. Galii investimentii irratti oolchuufi qabna jechuudha. Galii nuti hiraarraa walitti qabne, galii nuti liqii namoota irraa qaburraa walitti qabnu akkasuma tirfii yookaan profit argannerraa investimentiitti galchuufi qabna jechuudha. Akka guddinatti guddinarra oolchuufi kan qabnu ta'a jechuudha. Okay, inni dhuma ammoo the sales of crops or goods intended to be sold or perishable commodities. Gurgurtaa midhaan yookiin meeshaalee gurguramuuf yaadaman yookiin meeshaalee manca'uu danda'an gurguruu qabna jechuudha. Perishable goods jechuun meeshaalee badan kan gurguramuu qaban. Fakkeenyaaf dhaabbanni san dhaabbata kuduraa fi muduraa irratti hojjechuu danda'u yookaan ta'u ta'e meeshaa inni sitti kenne san akkasumatti keessee eeguun agentiin kun generaalii hin dandeenyu jechuudha. Generaal keessatti maaliif inni kun meeshaa badu waan ta'eef gurgurtee investimentii irra oolchuufi qabda jechuudha. Galii irra oolchitee invest godhuu qabda jechuudha. Meeshaa gurguramuu qaban yookaan meeshaa baduu qaban kan gurguruu qabdu ta'uu qaba. Meeshaalee expired ta'an meeshaalee akka bukaara garaagaraa keessatti kan hojjetamu ta'e isa san keessatti teessee eeguun hin qabdu bakka buuftee galchuu qabda jechuudha. Inni itti aanus specific agency'dha. Specific agency'n kunis akka generaalitti wanta hunda hojjechuudhaaf kan danda'amu miti jechuudha. Specifically irratti isa kana yoo ilaallu ta'u it is an agency whereby the agent is authorized to transact or deal with a specific business affairs of the principals. Agency'n bakka bu'aan dhimmoota daldala adda principaliin akka raawwatu yookaan akka hojjetu hayyamamedha. Addatti wanta tokko. It is a special business khatee. Kaan immoo general affairs khatee irratti kan hojjetudha. Inni kun immoo specific waan ta'e irratti kan hojjetudha jechuudha. Such agents are mostly professional agents who experienced in cutting a deal for a specific transaction. Their service as an agent is deemed to be short term or until disposals. Agentoonni akkasii irra caalaan isaanii ergamtoota ogummaa qaban kanneen daldala murtaa'eef waliigaltee kutuun ogummaa qabanidha. Isa kana jechuun fakkeenyaaf
bakka bu'ummaa warshaa tokko keessatti yoo kan hojjettu ta'e warshaa san keessa bakka hunda hojjechuu osoo hin ta'in fakkeenyaaf laastikii irratti cuqullaa isaa hojjechuu qofaan bakka buutee yoo kan hojjettu taate bakka bu'ummaa saniinis bakka san qofa hojjechuudhaaf ogummaan kee maal ta'a jechuudha profeshiinsii kee halaalatu ta'a bakka biraa hin hojjettu jeneraal affeerii kee irrattis hin ilaallatu jechuudha. Haala kanaanis ispeesifikiin kan hojjetamu ta'a jechuudha. Inni biraa immoo an agent may be not deal with the following act without the special powers of agency. Tajaajilli isaanii akka bakka bu'ummaatiin yeroo gabaabaa qaba short life qabaachuudha. Garuu ammaas bakka bu'aan tokko aangoo addaa bakka bu'ummaa malee gochoota armaan gadii hin raawwatu. Bakka bu'ummaadhaan waan bakka bu'e san qofa malee wantoota armaan gadii kana raawwachuudhaaf hin danda'u raawwachuus hin ilaallatu jechuudha. Okay, the first one inni ilaallachuu hin dandeenye the alienations or mortgages of immovable properties. Qabeenya hin sochoone alagaa gochuu yookaan liqii manaa kennuu. Liqii kennuu taakka akkasuma qabeenya hin sochoone kennuu fa'a. Wantoota akkanaati irratti ispeeshaaliin hin danda'u jechuudha. Qubsiisuu hin danda'u jechuudha meeshaalee akkanaati irratti hojjechuu fi murteessuus hin danda'u. The seconds are the investments of a capitals. Capital investment irrattis hojjechuu hin danda'u. Maallaqa san investment irra oolchuudhaaf mirga guutuu hin qabu akka generaalitti jechuudha. Generally are investments of income investment hojjechuudhaaf mirga kan qabu ta'a jechuudha. Isa kanarratti immoo hin hojjetu jechuudha. Inni sadaffaatti it is sign bill of exchanges. Waraqaa jijjiirraa mallatteessu yookaan bill jechuun sign of bill jechuun waraqaa fakkeenyaaf namoonni jajjaboo namoonni abbootii qabeenyaa ta'an risitiidhaan maallaqa namaaf muruu isa kanneen kana hojjechuudhaaf special agency hin danda'u jechuudha. Muree maallaqa yookaan waan mallatteessanii muranii kennu fedhe haa ta'u kennuudhaaf specialiin mirga guutuu itti hin qabu jechuudha. The third is make donations. Make donations jechuun arjooma godhuu. Fakkeenyaaf akka USAIDtti gargaarsa kennuu, sadaqaa kennuu akkasuma wantoota garaagaraa arjoomuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif special purpose waan ta'eef. For general are not impossible. There are impossible for special purposes. Isa kanaaf itti ulfaataa jechuudha. Maaliif specially qofa irratti waan hojjetu waan ta'eef. The fourth as effects of a settlements. Effects of a settlement jechuun raawwii isaa raawwachuun hin danda'u jechuudha. Qubsuma tokko irratti dhiibbaa uumuu yookaan raawwii pirinsipaalii raawwachuudhaaf deemu tokko jidduu seenee raawwachuudhaafis hin danda'u jechuudha. Inni dhumaa immoo defense and action on behalf of the principals. Tarkaanfiin tokko pirinsipaliin bakka bu'uun falmuu hin danda'u. Wanta takka bakka pirinsipaliidhaaf bakka bu'ee hojjechuudhaaf fakkeenyaaf mana murtii haa ta'u bakka isaa bu'ee daddachaaf bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif ispeeshaalii qofa irratti waan hojjetuuf jeneraalii irratti hin ilaallatu. Jeneraalii wanti waliigala isa ilaallatu hin jiru jechuudha. Maaliif ispeeshaal waan ta'eef maqaa isaatiinuu ispeeshaal ejensi jechuun wanta addatti kophatti kenname tokko hojjechuudha. Jeneraalii yeroo jennus wanta akka waliigalatti bakka san keessa waan bakka tokkichaa san ilaallatu hunda keessatti seenuu kan danda'u general agency jennee bakka buusuu dandeenya jechuudha. Okay, the special types of agents gosoota specialii ta'an keessaa isaan muraasatu jira. Isaan kanneen kana haa ilaallu. The first are the commissions agents. Commission agents is an agent is natural or juristic persons who independently, professionally, and for gain undertake to buy or sales in his name, but on behalf of the principal goods movable or any other things of similars. Gosoonni isaa keessaa tokko komishinii ergamuudhaati
agency komishiniidhaati jechuudha. Bakka bu'aa nama uumamaa yookiin seeraa of danda'e ogummaadhaan bakka bu'uudhaan jechuudha. Maqaa isaatiin bitachuuf yookiin gurguruuf waadaa seenu. Garuu bakka bu'ummaan pirinsipaalii meeshaalee socho'oo yookiin waan biroo kamiyyuu kan kana fakkaatu keessatti hojjechuu danda'a jechuudha. Maqaa isaatiin bakka buuse komishin yeroo jennu buy and sells the goods behalf of principals. Bakka bu'ummaa pirinsipaaltiin bakka buute bituu fi gurguruudha. Wanta takka for gain yookaan tirfii argachuudhaaf not loss professionally wantoota hojjetamu maqaa keetiin moggaaftee hojjechuudha jechuudha. Inni kun wantoota bittaa fi gurgurtaa keessatti ilaallatudha jechuudha. The second are forwarding agents. There are agents which may be carried or shippers who undertakes to act on his own name but on behalf of another person called the principal into contract for forwarding goods. Inni kun ergamtoota dabarsuuti yookaan agency forward yookaan dabarsuuti. Ergamtoonni yoo ta'an isaanis geejjiba yookiin ergituu ta'uu danda'u. Kan maqaa isaatiin garuu nama biraa kan maqaa isaatiin maal godhuu danda'udha? Wanta tokko geejjibu yookaan erguu danda'udha jechuudha. Garuu immoo nama biraa bakka bu'ee waamamuu yookaan nama biraatiin bakka bu'ee waamamuun waliigaltee meeshaalee dabarsuutti akka hojjetu waadaa seenuu ta'uu qaba jechuudha. Inni kun wantoota geejjibaan ergamu yookaan wantoota ergamuu qaban tokko kan ergu agency forward jedhanii jechuudha. It is first it is shippers and the cars and others. Kanaan wanti ergamu tokko forwarding agent na jechuudha. Maqaa isaatiin bakka buuse. Special purpose kabira immoo curators agents. These are agents appointed by the court to represent and perform legally binding acts on behalf of another person up to applications to that effect by the relative or spouse of principals. Bakka bu'ummaa inni sadaffaa curatoryiti. Bakka bu'ummaa curatorii kun immoo bakka bu'oota mana murtiitiin bakka bu'anii gochoota seeraan dirqama ta'an nama biraa bakka bu'uun raawwachuuf muudamanii fi firoota yookaan haadha warraa pirinsipaalii yookaan haadha warraa bakka buusaadhaatiin iyyata sana dhiyeessaniitti isa san hojjechuudhaaf kureetariin hojjetaa jechuudha. Bakka bu'ummaadhaan faamiliin isaa bakka bu'ee wanta sana himee inni yoo biyya alaa jiraatetti akka fakkeenyatti isa saniif bakka bu'u maqaa isaatiin waan jiruuf wanni dhaabbanni tokko yookaan qabeenya as keessa jiru akka socho'uuf kureetariidhaan hojjechuu ni danda'a jechuudha. Kureetariin akkasitti appoint ta'a jechuudha. Maaliidhaan by courts. It is not for gains isa kanarratti. Inni kun bu'aa argachuudhaaf kan hojjetu miti jechuudha. Inni itti aanu isa sadaffaa isa afuraffaa yookaan inni dhumaa commercial agents. It is brokers. It is agents, a natural or artificial person who independently, professionally, and for a gain bring party together for the purpose of their entering into an agreement such as a contract of sale, lease, insurance, or carriages. إنهم bakka bu'ummaa daldalaatiin yookaan brokers or daldalaa jechuudha. Inni kun bakka bu'aa nama uumaa yookiin dhaabbataa yookaan namtolchee artificialitiin of danda'ee ogummaadhaan akkasuma bu'aa argachuuf jecha for gains. Kureetariin bu'aa osoo hin argatiin kan hojjetu. Commercialiin garuu bu'aa argachuudhaaf jecha qaamolee waliigaltee akka waliigaltee gurgurtaa mana kireessuu, inshuraansii kennuu yookiin geejjiba akka raawwataniif walitti fiduudha. Geejjiba kan akka waliin geejjiba kanarratti fayyadamuudhaaf commercially wanta commerce ta'an hundarratti for gains gain or profit argachuudhaaf isa hojjetantu commercial agent jenna jechuudha. It is a brokers. Inni kun daldala irratti kan hundaa'e jechuudha. It is for gains, not for decisions or defining of curators. It is against of
curators commercial agents inni kun dhaabbata yookaan agentii commercialii wanta profit argachuudhaaf hojjetan hundarratti kan hojjetamu commercial jennaan jechuudha. Type isa afran kanaan specially hojjechuu dandeenya jechuudha. Special agentiin akkuma jenne isa qophatti yookaan addatti wanta takka irratti hundaa'ee hojjetudha. Akkuma type inni qabutti commission yoo ta'e commission irratti hojjechuudha. Bittaa fi gurgurtaa irratti kunis akkasuma profit argachuudhaaf commercial yoo ta'e commercial hojjechuudha. Forwarding yoo ta'e forwarding hojjechuudha. Shipper or carrier meeshaa olii gad geessu erguu yookaan fuudhuu irratti commercial forwarding jechuun isa kan hojjechuu irrattis curators bakka bu'ummaan mana murtiitiin wanta tokko siif raawwatu irratti manni murtii wanta special ta'e tokko irratti isa kanaanis agentiin isa type kana qaba jechuudha. Okay, daawwattoota keenya irraa asirratti ni bi'a. Isa armaan gadii kana immoo mirgaa fi dirqama agentii fi principaliin qaban kan laallu ta'a. Arraa asirratti dhaabbannee gaariidha natti fakkaata. Galatooma dhaggeeffachuu keessaniif akkasuma nu jajjabeessuudhaaf like godhaa jabaadhaa isiniin jenna.